subscribe godhuun eegalaa isiniin jenna. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee seenuun isaanii dhaga'ame. Yaa'ii qilleensa Afrikaa irratti hirmaachuuf pirezidaantonni biyyoota garaagaraa guyyaa har'aa gara Finfinnee galaniiti jiran. Kana keessaa pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmudii fi itti aanaan pirezidaantii Taanzaaniyaa guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee seenaniiti jiran. Haaluma kanaatiinis yaa'iin kunis kan boru jalqabu yoo ta'us beekameeti jira. To'annoo seeraa jala ooluun isaa dhaga'ame. Namni kun karaa gubbaatti wayita dubartii takka uleedhaan cafaqaadaa jiru kan mul'atedha. Oduu kennaa isa iddaanan hidha guddicha Abbaayyaa jedhamuun kan ilaalchisuun biyyoota garaagaraatti imbaasiiwwan Itoophiyaa 55 ta'an guyyaa har'aa ibsaa jiran. Keeniyaa fi Saudi Arabiyaa keessattis eebbi laga Abbaayyaa irratti fi akkasumas cichoominaa kan jedhu Saudi Arabiyaa fi Keeniyaattis gaggeeffamaati oole. Kanaanis biyyoonni garaagaraa hedduun ibsa imbaasii Itoophiyaa